Habaaboo Koosiin jechaan tureen. Habaaboo Koosiin jechuun koo jaalala bareedduu, miidhagduu lalistuu akka habaaboo birraa fakkaatu waan naa qabduuf habaaboo Koosiin jedhe malee bareedina keetii miti. Yoko mudhii sonsalee maneeko ansi malee ormaa fidda abduu baroonneeko kanaaf ansi sassadda sinar aadaa kootu dhuunfaa koo ta'isi. Maqaan koo Aatu Qaamaadha. Kan dhaladheetti guddadhe Oromiyaa Jituu Magariisaa yoo ta'u godina Arsii aanaa Muuneessaatti ergaan koo jaalallee kootiif innis kan dhalateetti guddate achuma Oromiyaa Jituu Magariisa bareedduu godina Arsii aanaa Muuneessaatti kan argamuuf Kadir yookaan Kaatu Qaataadhaafi. Jaalallee koo kan yeroo baay'ee kabajaa fi jaalala naaf qabu hireen jireenyaa adda nu fageessite anis kinoo biyya ormaa taa'ee sin yaada galgalaaf ganamaa qalbiin koo obsa na dhabee jira maaloo biyyee bahuun koo sitti jijjiiramuuf miti jireenya koo jijjiiree jedheen waadaa waliif gallee adda deemne akkamiin dagatte jaalallee koo yeroo ijoollummaa sin dagadhu hamma lubbuun jiru naan jechaa turte keessattuu yeroo mana barumsaa caffee irraa gara mana barumsaa sekondarii iskuulitti wajjin darbinee mana barumsaa tokko taane ganama baatee karaa irratti na eegda osoo sin hin argin daree hin seenu naan jechaa turte jaalallee koo onnee koo guutuu waan guututti jaalala keetiin guuttee har'a yoo irraa baqattu mee anaaf maal naa yaadda jaalallee koo maatiin kootis kan si beekan keessaa obboleettiin kan koo yeroo hundumaa si na gaafatti akkan bilbilee maatii kootti dubbisuunis dhabeetiin maatii koollee dubbisuuf rakkadhee jira wal wajjin taanee bultii bareedduu ijaarannee abbaa ilmaa fi haadha ilmaa wajjin taanee wajjin jiraannaa fuuldurri keenyatti waan baay'ee wajjin taana jettee onnee konkee guutumaan guututti sobaan na walcheessaa turte har'a garuu maaltu badee dubbima yeroo sanii yookaan jaalaluma yeroo saniittuu soba tahe moo dogoggora jira jaalallee koo yeroon akka habaaboo birraatitti maqaa habaaboo koo jedhee sii baasee wanna addaatiin na yaamtu sani maaltu har'a jijjiiree dogoggorri si yoo jiraate maaloo yoo lakkoofsa koollee dhabde FB koon ni beekta FB miti maatiiyyuu maatiin kootuu si beeku maatiin keetis na beeku kan hundaayyuu guunnee waan takka qofa nu hafe maatii wal wajjin horuu qabna maqaan kan kee habaaboo kuni ati manaan jettu karaa ilma keenyaatti dabarsuu qabna waliin jechaa yeroo baay'ee waliin qo'achuudhaaf iddoo garagaraa yoo wajjin deemnu maanaan jechaa turte maaltu bade maaltu ta'e maaloo jaalala dhugaa naaf qabda taanaan irra deebitee akka naaf deebitu abdiin qaba onneen jaalala keen guutamte jaalala biraa fudhachuu dadhabdeerti maatiin kootis gaafii yeroo hundumaa naaf dhiyeessu yeroo gabaas hojii deemnu waan baay'ee tokko naan jechaa turte guyyaa hundumaa guyyaa sanbataa akkattiin si arguu barbaada yoo jettu gabaa kootu jettee naa dawwalta har'a garuu maaltu bade maaltu ta'e maal yoon dogongoras qabaadhe kanaadha jettee naaf himta tarii yoo carraa ittiin argattullee yookaan karaan ittiin si argadhullee si jalaa bade obboleettii koo dubbisii isheenis si dubbisuuf fedha qabdi ture garuu jijjiiramaa amala keetii fi haalaa fi akkaataan kan kee yeroo na wajjin jirtuu fi amma jirtu kan natti agarsiisu hedduu tokko natti jijjiirameera dubbisuun sodaadhee naa jetteerti kanaafuu yoo tarii ilma namaa ta'ee namni dogoggorre hin jiru kabajaa fi
jaalallan siif qabu kan kaleessaa har'as achuma jira. Duddanatti jijjiiruun kee anaaf garuu gaafii jireenya kootii keessaa ta'ee kan onnee koo madeessee keessaa hin baane akka ta'e duratti himeera. Atillee guutumaan guututti ni beekta. Habaaboo kosiin jechuun koo waan natti bareedduuf osoo hin taane waan jaalala habaaboo fakkaattu duraan na agarsiisaa turteefi garuu hoo jijjiirama keessatti fageenya irratti yoo dogoggorrillee kan jiraatu ta'e walajjiin taanee jijjiiruu dandeenya, wal sirreessuu dandeenya. Karaa kootiin garuu carraa biyya alaa deemuu itti gammaduu baadhus akkuma ati beektu yeroo walajjiin qo'annoo san yuunivarsiitii tokko seenaa jechaa turre. Atillee akkasitti na gammachiisa. Yoko mudhii sonsalee eko ansi malee ormaa fiddoon qabdu baroonneenko kanaaf ansiisa sadda seenar aadaa kootu dhuunfaa koo ta'ise. Egaa ergaa kanan si barreesse akka ati hubattuuf tarii turtii booda sagaleen kunis si dhaqqabuu baatu ergaan kan koo kun maqaa keetiin waanan kenneef yookaan waan barreesseef si dhaqqaba jedhee abdii qaba. Maarree yoo dogongorris jiraate nama ta'e namni dogoggorri hin jiru. Jaalala keessatti garuu dogoggorris yoo jiraate dogoggora san immoo kan moo'uu fi kan milkeessullee amaluma kaleessa wajjin turame sanii fi yaada wal jijjiiruudha yoo ta'e malee namni dogoggora jedhee jaalala ganamaa bareeda. Egaa jaalala ganamaa akka laayyetti yookaan karaa salphaadhaan jaalala dura wajjin turtee deebistee diiguun akka kootti yoo ta'e baay'ee natti ulfaate. Ergaa kanallee immoo akka ergu kan na taasise keessaa isa kanaadha. Kanaafuu tarii carraa yuunivarsiitii seenuu argatteetta taa'ee kan jijjiiramtu kan akka si jijjiiru kan si taasises akka jijjiiramtuuf kan si taasises yoo ta'e anaanis akkan carraa koo yookaan jireenya koo haarawaa eegaluuf anis akkan qurxii koo beekee garaa koo hidhadhu naaf dawwali yookaan immoo ergaadhuma gabaabduu obboleettii koo yeroo hundaa wal agartuuf akka himtu immoo kabajaan si gaafadha. Tarii carraan yuunivarsiitii seenuu jireenya kaleessaa keessa dabarte keessaa kan si irraanfachiisu yookaan si tuffachiisee bira si dabarsu yoo ta'e dogoggorteerta. Kun immoo asumaan ergaa koo gorsa koo kan of keessatti qabatudha. Ani jaalallee kee aatu qaamaa biyya Oomaan irraa kan si erge jaalallee kootiif kaatuqaa taadhaaf kan jiraataa jiru yuunivarsiitii Haramaayaa kan ta'edha. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya warroonni hammammaatti nu wajjin turtanii dhageeffachaa turtan hedduu galatoomaa isiniin jechaa ergaa kana fakkaatu yoo qabaattan karaa keessaatiin FB'n koorraa jiituu Oromiyaadha. Rahaa jiituu Oromiyaa jedhuun nu argachuu dandeessu. Turtii gaarii baay'ee. Yoko mudhii sonsalee eko ansi malee ormaa fiddoon qabdu baroonneenko kanaaf ansiisa sadda seenar aadaa kootu dhuunfaa koo ta'ise.